ناعشة dubartii itti aansisan injiraami yookaan lakkoofsii kannaa nama taphachiisu daa'imummaa irra dubartiin bataama bareedu yookaan rabbi lakkoofsii kannaadhi. Amiin yaa rabbi wallaahi argameetti lakkoofsii haa kan dhugeen. Amiin. Gaafi meeqaffaa arginu shanaffaa mujaffaa argineera. Gaafi lama bicha siyaa ta'e. Bineensaaf beelada keessaa maal jaalatti ashitti? Bineensaa fi beelada keessaa. Bineensota keessaa maal jaalatti? Bineensota keessaa. Bineensota keessaa. Jalqaba si haa deebisu. Beelada manaa keessaa. Beelada manaa keessaa ashitti farda jaalatti. Kanatti farda jaalatti. Lafa asanii noom jeetti farda akka jaalatti. Ashitti kun baala keessaa fardaan burraa ittiin agartanii Dubaay keessattuu fardaan burraa gosootee siboota biyya Dubaay tana keessa namni makiinaan hin deemu osoo jedhanii isiin fardaan deemti. Bineensa keessaa hin beektu. Bineensota isaa. Anuu dhiyoo jaalachuu jalqabe. Reefuun tana eegalte. Akka diraamaa ashaangulliitii tiiktookii irraa ilaalu tokko yaadatte. Leenca. Leenca. Mootummaa bineensotaa jedhan. Leenca dur hin jaalattu re. Asirra shawwanteerta asirratti. Wayita inni ruphee bareedduu san argite inni. Mashaggore cabsu. Wayita inni cabsu san na aarsa. Amma garuu. Abbaa humnaati jettee. Abbaa humnaa maal akkas ta'e. Garuu baay'ee ammaan jabaatee jedhe. Eega fiilmii isaati qaata kolaattee taariika akka waan qabu. Seenaa isaatti bakka uumamatu dirqee akkas gochuu rabbitu quwwaa san kenneefi garuu leenci kabajaa qabu. Kabajaa isaa. Asirra taa'u. Achiras bakka hin jaalladhe akka barkutiin kabaje namichaa san. Leenca san. Kun asirra taa'u kabajaa sun godhi. Yudi qabda wallah. Yaada wallahi waraabni viidiyoo kana. Tiktaakii ne gaarama. Tiktaakii akkam jedhee beektu? Tiktaak universal jedha. Tiktaakii ne gaa jira Oromoo kun. Bara alagaanas teessee nu dhaggeeffataa bulti waraabbataa bulti. Aboossu silaa aboossi. Ka ababaas ka tiktaak universal lawalloo hisb. Guusoo wade walloo. Tiktaak universalii dhagaa baabootti gaafanne arganne bara. Tiktaak universalii tokkitti barbaanna. Salii dhagaa baabootti gaafanne arganne bara. Tiktaak universalii tokkitti barbaanna. Tiktaak universalii viidiyoo cufuufi maaliif nutti dheerate? Tiktaakii warri qabdanu, leenca warri qabdanu, waan qabdanu gadhiisaa haga tiktaakiin gadhiifamutti. Ilaalaa uummata dabalaara la. Tiktaakii waan hin gaafadhee kan qabaan. Riipoortiidhaafis qoricha. Giiftii wanti gosa adda addaa kennamuun riipoortiidhaafis qoricha. Waan hin gaafadhee kan beekaan. Tiktaakiin iyyuu qabaama. Inni kuma 44. Waraabbadhaa ijoollee. Waraabbattu isinis gadheen. Tiktaak universaalii eegaa jira jedhan. Kuma 44. Tiktaak gurra koo keessa ayyaana. Iyyi naan jedhee raawwa. Yaa Rabbi leencota keenya nuuf dhiigaa warra nuun saalfachiifne. Tiktaak universaalii jabaadhaa qaba. Koppiliinkii godhaa sin puushin jedhin. Puushin jedhin. Puushi isa kam. Ofiif puushtaa. Tiktaak universaalii isa. Tiktaak jedhu sana nu gadhiisa. Mana hin galchinaa miira keessa galtanii leenci haadha of ilmoo mana galee ka'e. Malis afaan 250 jirta. Amma rakkoo qabu gadhiisa. Tiktaakii ilmoo taftee jettee dirree dhawaan. Ayyee galatoomi. Leenci hafe waraabamaa jira. Nu gadhiisa asirratti. Tiktaakii universaalii tokko nu gadhiisa. Eenyu gadi. Silaa istaayilii keenyaan deemti hidhattee immoo akka kanatti funaannattu kadhattuun. Tiktaak universaalii tokko uummata wallootiif yalla jabaadhaa hin kennitu kennaa. Namni tiktaakii kana gadhiisu nama seenaa hojjetu wallaahi billaahi. Nu dhaabe tiktaakiin garuu 45 jechuun leenca tokko walakkaadha. Uummata kiyya qaalii leenca tokko walakkaadha. Giiftiin hin kennamne ilaalaati gadhiisaa viidiyoo keessatti edit godhanna. Haga tiktaakiin gadhiifamutti giiftiin hin kennamne yaadadhaati kennaa. Uummata wallooti giiftii abaaboodhaa haga tiktaakii isa kanaa miti. Tiktaakii universaalii.
baatee duwwaa ta'e balleessiti ammas waraabuu eegali ammas yoo dhoydee qashan duwwaasi jalaa ta'e balleessi waraabi edit godhi nu gadhiisi jalaa diut gona anamma hadda waraabbataan jira kaleessa na ba'e malee irra caalaan danuun na ba'e kaleessa baay'ee ammas waraabitti deebi'aa galatoomaa ulfaadhaa mee giiftii umata wallootiin kennamni hunda kekennaa amma jara kana eebbiseen kaa lakki wantiyya Marcos Zalult David Egil I like Diredoa Teki Samira Etio Hida Oliat Hanko Sanyi Ibro Salah Ganni Mambe Sifu all of you Rabbi mata kesan ola kap Ramadana ka tite yambale sila bakka hace boytun galatoma asini bane nattola esa gore tiki ko ayye David okay rakon kamu number bada please ini mana kali rakon kamu imbaha garu yodan da ame persanti di batti malif ala galis dinis firis arguda bate asarat ila profile kan ala gifti ori kentan dugana dubbi wollo mira ke sana bakka kana bakka gifti bakka guzo wada wollo yokammo imalatum sa wollo jedu tak golati itti jonko sangalati giddi funyasa kaba thank you wallahi thank you ajolle ko prinki jabessa mana to sisa da kati mana to sisa galatoma wal fada itti fufa sanyi wanje tujedi amma tiye fannan kenya gara gar samale wambra saw wambra jarakana no kana imben odia sonnas gara gar sa gara gifti jam amma account mata sufi gifti dibashan gunda kuma kalesa dibashan